biyyi keenya Itoophiyaan qabeenya bishaaniitiin hedduu kan badhaate taatus qabeenya kanarraa kan isheen fayyadamte garuu xiqqaadha. Keessumattuu haroo fi lageen biyyattii keessatti argaman gama tokkoon rakkoo hanqina qabeenyaatiin gama biraatiin immoo sodaa siyaasaa addunyaa ilaalcha keessa galchuudhaan lageen muraasarraa anniisaa maddisiisuu fi jallisiidhaaf fayyadamuurraan kan hafe qabeenya kanatti fayyadamuun ulfaataa ture. Lageen haala kanaan hawaasni barootaaf osoo ittiin fayyadamin ture kana keessaa inni tokko immoo laga Abbayyaati. Lagni kun maddisaa Itoophiyaa ta'ee garuu immoo biyya keessaa dhalateef waa osoo hin gumaachin biyyaa walitti qabuudhaan fudhatee keellaan ala taasisa. Qonnaan bultoonni biyyattii hojii ilma isaanii kanatti aaruudhaan afoolaan sirbaa fi mammaaksaan jibba hojii isaa irratti qaban kana ni calaqqisiisu. Haalli kun waggootaaf kan turee fi Itoophiyaan waan irraa fayyadamuu qabdu kanarraa osoo hin fayyadamin akka isheen turtus taasiseera. Gaabbiin kun garuu hooggansa bara tokkootiin dhagaan bu'uuraa yoo kaa'amu gara abdiitti jijjiiramuuti eegale. Itoophiyaanotni baroota dheeraadhaaf laga kana fuuldura dhaabbachuuf humnaa fi kutannoo hin qabaanne dhagaan bu'uuraa kun yeroo kaa'amu onnee waan jalqaban ofiif milkeessuu maallaqa ofiitiin laga isaanii dhachuutiin liqinfamanii. Itoophiyaan deeggarsa kamiyyuu ijaarsa hidha kanaatiif akka hin arganne yoo danda'an immoo ijaarsa eegalame akka dhaabbatuuf diinonni Itoophiyaa dhagaan isaan hin buqqifne boolla isaan hin qotnes hin jiru ture. Adeemsi qaamoleen kunneen ordofan kun garuu lammiilee biyyattiitti onnee gootummaa fi nan danda'a kan jedhu uume. Itoophiyaanonni guutuu biyyattiitti argaman ilma tokkicha waloon argatan kana waliin milkeeffachuudhaaf waadaa galaniitti seenanii. Garaagarummaan siyaasaa, sabdaneessummaan biyyattii fi waldhabdeen bakka tokkotti mudatu kaayyoo Itoophiyaanotaa kana ni gufachiisa waan ta'eef eessaanuu ga'uu hin danda'anii bajetni biyyattiin qabdus piroojeekticha kan dhugoomsu miti jedhanii kan yaadaa turan. Diinotni biyyattii Itoophiyaa fi lammiileen ishee oolanii bulaniit abjuu warra diinotaan ol ta'uu isaanii sirriitti mirkaneessuu itti fufanii. Hanguma Itoophiyaan ijaarsa hidhaaromsaa kana cimsitee itti fuftu dhiibbaan idila addunyaas itti cimaa dhufe. Diinotni Itoophiyaa milkaa'uunidha kana abjuutti fakkaachaa ture. Ijaarsisaa saffisaa yeroo itti fufu ijaarsa kana dhaabsuudhaaf mootummootni addunyaa isaan hin dubbisne, shirri isaan hin xanne, maqa balleessiin isaan hin facaafnes hin jiru ture. Qeerransa eegeen qaban immoo gadhiisanii akkuma jedhamu san lammiileen Itoophiyaa ijaarsa hidha kanaarratti furii wal dabarsanii kan qabu qabeenya isaa guddaarraa kan dhabes waanuma argate xiqqoorraa hunduu harka isaa diriirse. Itoophiyaanotni abdii fi cichoomina guddaadhaan gara fuula duraatti yoo imalan diinonni milkii hidha kanaan barbaanne garuu abdii kutannaa fi maqa balleessii isaaniitti fufanii. Keessumattuu erga mootummaan jijjiiramaa gara aangootti dhufe saffisni ittiin hidhi kun hojjetamee xumurame diinotatti bitaa gale. Lammiileen Itoophiyaa biyya keessaaf alaa hunduu dhimma hidhaaromsaa kanarratti dippiloomatii ta'anii hunduu dhimma haaldureen isa ilaallatu godhee waan fudhateef milkaa'insi hidha kanaas saffisaan dabale. Oduma mortuu hortuun ni hortii akkuma jedhamu osuma diinonni Itoophiyaa asii fi achitti maqaa balleessii fi himata garagaraa bananii Itoophiyaan piroojeektii guddaa Afrikaa kana ijaartee xumuruudhaan hiriyyootaa fi jaalattoota ishee waliin ta'uudhaan eebbisiiste. Piroojeektiin irra deddeebiidhaan ajandaa mana maree nageenya addunyaa ta'uun dhiyaachaa turee fi mootummoonni addunyaa gurguddoon akka qoosaatti ilaalaa turan eebbifamee addunyaaf yeroo labsamu waan ajaa'ibsiisaa ta'uun miidiyaan wal harkaa fuudheem. Kutannoon hooggansaa fi lammiileen Itoophiyaa addunyaatti agarsiisan diinota garaa gube maqaa fi dinagdee biyyaatiif abdii guddaa ta'e. Tokkummaan, cichoominni fi kutannoo qabaachuun milkaa'inaaf akka qaqqabsiisu hidhi haaromsaa kun ragaa guddaa ta'e. Hardhas Itoophiyaan sabdaneetti taate akka gurmu tokkotti yeroo sochootu diinni fuuldura ishee dhaabbatu tokkollee hin jiru. Guddinaa fi badhaadhinni biyya keenyaa cichoomina lammii isheetiin fuulduratti adeemuusaa ammas itti fufa.